waraana Ameerikaa fi Ingiliz gidduutti adeemsifame namoonni 800 ji'a tokko keessatti badduu baafaman. Tun waraanicha keessa jiraadheera ta'e amma 5,000 8,000 10,000 anuma kanatu fixa ture. Gamme. Mana? Hah? Gamme. Silat. Agak ada ni? Kau terus dia. Hah? Agak ada ni? Nama kan berani sih. Jangan betul. Gamme agak ada ni masa deh. Tiger. Begini agak ada ni. Marate. Waa'ee lola keessatti namni 800 namni miliyoonni tokko dhume. Utuu naasoo gidduutti balbala sagalee dhugaasaa fakkaatu dhageessuun tarkaanfii ama akkan sirriitti godhe. Sembaatu sagalee dhugaasaa. Jalis! Waliin beeknu beektaa waa'ee eenyummaa hulii an eenyu akkan ta'e maal rakkan ture maal akkan dabarse maal akkan ta'e beektu callistee maasoo nagaa ol gaafachuu waan akkasii irraan ala waa'ee namaan beektu. Si galee seenaa lola addunyaan nu biraa. Dirree waraanaa jira seetaa reemaan akkas godhu. Amma tun neesee ajjeese eenyudha amma kan itti gaafatamu akkasittiin gaafa balbala rukuttu. Kophaa bakee jiraattaa namni dhufu mana kee. Tokkoffaa suutattee balbala rukuttaa. Lammaffaan akka seera waraanaatti eenyuti? Gaafan siin jedhu ana abaluuti. Ergasii booddee yookaan dhufeensi banaa yookaan immoo banadhu ol seenee siin jedha malee akkuma argiteen dhuftee balbala akka sagalee bireenii, sagalee snaayiparii, sagalee rookeetii maalidha balbala gaafa rukuttu tarkaanfii hamaa tokko galagalee yoon fudhadhu. Jee tokko kudha digdamii erga ol barreessa mooraa kana keessa. Maaliif keeppi galgalchitee fattamate? Citee beeksitti moo? Citee maali? Namoonni baay'een akka dhagaan hin barbaadu. Citee maaliiti? Citee baay'een qaba. Citee akkamii? Citee guddaan qaba. Citee guddaa. Waan garaasa wallalaa dandeebi. Gamme. Meeshaa kana maaliif akkas warraan qabnamu? Meeshaa walitti qabuun kun gaariidhaam. Nageenya wayyuu. Laphee keessaa si qabeetta yeroon wanta akkasii kan haasa'uuf ka'u harki koo kun keessa waan meeshaa gurguddaan jiru natti fakkaata. Kan sirbees inni yeroo dheeraadhaaf waraana keessa tureera. Ati moo waraana akkamii? Baroota darban keessatti biyya kana bakka bu'ee biyyoota hedduun deemee dhiiga namootaa gochaa ture. Isatu sumaraacha isin. Dhiiga namaa waraacha jechuudha. Bifa. Waa maraatti fakkaate.
Inni kan biraan kan si ajaa'ibu rookeettii harkaan qabee tokkosaa ture. Rookeettii isa konkolaataa gurguddaa irratti fe'amee maal ta'u kana harkaan dhukaasan ture. Harkaan darbadhee biyyoota lamatti hin balleesseera. Even biyyattiin kun hin beektu. Seenaa irratti barreeffamee abbaan isaa eenyu jedhamee barreeffamee maafi hin baramu. Si ture. Namoota 5,000, 6,000, 10,000 xiyyitii tokkoon fixaa. Xiyyitii tokkoon gadhiisa. Xiyyitiin tokkoon kun naannofti. Akkaataa ishee naannoftuttiidha kan tokkosan. Si keessa gaafa dhuftu nama kan biraa keessa galatti. Xiyyitii tokkoon nama aga nama 10,000. Waan kumaandoo ani pileetii biraa rafaan jirtu mini gamme. Tokkoffaa nama biraatti dhimma kan akka tinaa soofneef gama maasii akeekkachiisuun barbaada. Mooraa kana keessa amma jiraannutti akka ol kabajnutti jedheeti. Xiyyaararraati namoonni waan ittiin bu'an qabu dibaabee yookaan xilaa ittiin bu'an qabu akkasuma ittiin hin bu'an. Utaaltee moo? Utaalee hin bu'a. Gaafa bu'ee sitti bu'ee dheenko. Maaliif iddoon buutti meeshaa waraanaa harcaasaa bu'an ta'eef. Naangalee akkam? Gaafa nas keessatti isin wajjin xaxamee akkasittiin akkuma arge akkasuma kana jiraadhu isin hin galu. Jechi koo yeroo baay'ee mooraa kana keessa deddeebi'u isin hin ilaalaman. Yeroo isin akka dhiiraa akkasitti laphee dhiibde. Ejaa akkas daddabartee waan jettu. Beektaa tuffattee maliista malee too much. Ani meeqamme? So gaaffiin qaba. Sammaa kana maaf hin duullereeti? waan hojii nuti hojjennu yeroo baay'ee sammuu keenya wajjin haasofna. Sababii ati akkas godhi jettu utuu hin taane sammuu koo wajjin haasa'een taasisa. Darbee immoo yoo ni rukutamaa namni sin. Humna hin qaban jechuudha. Guyyaa tokkotti biyya kanatti rakkoo keessa guyyaa tokkotti akkasitti. Seera waraanaa keessatti wantoota hedduudha kan leenyi. Anamma yeroon taa'u na dhiphisa beektaa. Kanaaf qaamni keenya akkas ta'e kun tokkoon ishee ispoortii mataa isaa danda'een hojjetame. Iddinaan naakoo danannaa tokkoof ispoortii waggaa tokkoon hojjeta. Kanaaf namoota baay'ee ittiin himin tokko lama caallumattee mucaan kun namni kun nama akkasiiti nama cimaa itti haasa'uu dandeessa. Ganaan achi garuu tarkaanfii nuti fudhannu tarkaanfii addunyaalessaati malee akkas si galee. Maal hojii dhuftee haasaa dhimma qabdamoo bildiftee maqaa itti taatee mana namaa seenta. Bilistee ma dhuftee moo dhimma biraa? Anoo maal ollaadha ollaan immoo ol dubbisaa deeman dhufe guyyaa biraan dhufe. Guyyaa biraan dhufe. Maal takkaasuu waan tokko sitti agarsiisa. Guyyaa biraa wayyuu? Guyyaa biraa wayyuu. Wayyaa? Guyyaa biraa godha. Okay. Leedina. Maal tu rakkoo jira? Maaltu ta'e? Wayyoo. Waa'ee waraanaa kitaabarraan dubbise malee waa'ee waraanaa waan tokko hin beeku. Waan tokko hin beeku waraana. Waan barbaadan fudhadhaa.
Garaajis bakka. Waan barbaadde fudhadha barbaadde fudhadha. Barbaadde waan barbaadde fudhadha. Bilbilli chaarjiirra gaara bilbila. Isa. Chaarjiirra. Firi waan kisi keessa jiru. Bas. Maalo halkaniin maalo. Hundee haara mulaata. Tira mulaata kani. Oyyaana najjeetiin waan biratti fudhadha. Waan biratti. Siin kenna. Daf. Soofaan fudhattu moo? Soofaan fudhattu. Hattuun seetenu. Maaloo dharreessin. Kana booddee waa'ee waraanaa maal haasofteena? Eewwatu waa'ee waraanaa maqaa isaa dhahee eewwu dandii. Maaloo waraanni fudhadhaa la waan barbaadda waan inni keessan hundee fudhadhaa mana kee anaan hambisaa garuu lubbuu koo namni hin jiru moolaa kana keessa. Wayyoo nama waraananii kana. Surra. Jireenya waraanaa baay'ee ulfaataadha. Waraana keessatti namoota hedduun harkatti miidhamaniiru. Garuu haa tokko waan si gaafadhu tariiti. Dogoggortees haa ta'u utuu itti yaadinis haa ta'u yookaan immoo namoonni akkanarraa of eeggataniif haa ta'u waan hin qaleessisitti iccitii koo sana iccitii dhadheessitti sana namoota itti himte qabdaa hiriyoota keessa ta'u nama kan biraattis nama itti himte qabdaa waa'ee koo. Anuu maal dambe akka sanatti kakadheemu. Tariitii namoota miidhaman sanaa fi itti gaafatamummaan isaa siidha. Si jechuu barbaadetti namoota maal haasoftaa gamme waa'ee maal haasoftaa? Surraa namooti edaas gara mana kanaa dhufanii miidhamanii yeroo baay'ee na gaddisiisa. Kanaan shakkaartaadha namatti miidhan jetteetti. Deemee immoo namatti miidhame maaltu dhufee miidhame maal haasoftaa waan sana gahaa? Tarii namatti himte yoo qabaatte hiriyoota kee yoo ta'e namoota mee barbaadu namoota himte mee iyyaafadhu malee namoonni lameen edaa waan ta'eef dhufaniiru jettaa mana kana dhufaniiru as mana kana moo? Kanaaf maybe yoo namatti himteetta ta'e I don't know gamme amma tabboleessa godhanii gamme rabba kardii kana namatti hin qabu. Ada jalan lagi dia kakak. Ifa sana ada buat. Namoonni lama ol seenan waan saa wayiif dhufan meeshaa kana garaa garaa baatu wayiiti. Maal qawweem? Naan kallee garuu meeshaa sagalee hin qabne baay'een fayyadamu. An booddee gaafa mana guddaa sirriba keessaa illee hin jedhe isa bakkicha. Waan baay'ee miti. Hin jedhe. Laala akkas. Gaafa hin jedhu waan ta'e taa'anii akkasiin booddee gadi baaseen. Miidhamanii? Hordofi garuu namoota hiriyoota namoota taasiftu yoo jiraatte gaafadhu. Ansitti beera gammee nama tokkotti nama miidhamanii amma ijoollee kana miidhettaati. Hojii jaallattu. Kanaafidhaan kan hin hordofsu.
kan seenaa koo seenaa waraana keessatti seenaa cimina koo seenaa jabina koo inaasofnee fi kanaafidha. Namoonni miidhamuun isaanii natti hin tolu. Gaafa namni dhufu immoo jiranii tarkaanfii fudhatu tarkaanfii. Garuu of qabeeti amma ijoolleen kun miidhamanii maal goote wanti ta'e natti himate. Miidhaman jechuun miidhaman hojii ala. Seenaa waraanaan South Sudaanitti dabarsu tokko yaadadha beektaa. Waggaa 15 duradha. Jedha waraanni. Ijoollee keenya immoo kan sirbu. Ijoollee biyya kanaati, ijoollee lammii biyya kanaati. Kanaaf waa'een waraanaa gaafa ka'u, waa'een maalii gaafa ka'u namoota irratti tarkaanfii hamaan fudhadhu baay'ee si gaddisiisa. Gammachuu qaban. Eenyudha? Kan ni galu. Laki manis aneh sebenarnya. Baik, bagaimana susah? Game. Waan barbaadan fudhatanii hin gaafatin ture. Game negara ini masa deh. Maal nama warra balbala rukutee? Laki mana dong balbala formal tadi? Negara ini? Argitee? Tooftaa waraanaati laanne. Akkam? Dubbii mataa akka kennu achi gargaarumu. Isteeppiin irra jiru fagoodha si galeera. Laama surraanii namni humnaan balbala rukute miti. Daftee achi garagaltee harka lakkasitti harka kennita lakkasitti jilbeeffattee harka kennita. Isaan booda gaafa nollitu yaadaan akkaataa hordoftu jira. Tooftaa dha tooftaa waraanaa. Strategic. Kana booda gaafa inni dhufee maal jedhu see tokkicha jechuudha. Sobdeetu waan barbaadan fudhadha waan mana kana keessa jiru maal jettaati. Strategic. Sun sitti amma tu sagalee dhageessanii na dhuftee taa'aa jiru. Strategic. Kanaan booda gaafa isaan mana keessa kaa'anii mataa ishee irra deemtaa jechuudha. Kanaaf illee achi as galagalee laakka ittiin jilbeenfadhe laamma laakka ittiin jilbeenfadhe maal beekte laakka ittiin jilbeenfadhe. Kana jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Maal jechuudha? Akkas jechuun baay'ee ulfaataadha. Kitaaba sun baay'ee seera waraanaa maal kana. Maanni nama akka keessa hubame? Na aldina. Maal afuufaama deemtoo? Maanni kun? Kun maanni isin jedheen kusu'uun maka. Bagumaan kaleessa dhufe mana kana. Surra dhiisi miira olii olitti hin kakaasnu miira keessa hin galchiniiti dhiisi. Ati jechuudha nama ajjeesuu miti nama du'aa lafatti agartee hin beektu. Maal qabu jiru? Mooji. Taa'e. Taa'e kottu bui. Situ waraana ture egaa. Keessa yaasuu laataa kanaan. Maaliif akka godhatta reeti? Maaltu soba fide maanni rakkina maal? Jechuun koo fakkeessitee akka ta'e taate wal bira darbuu jiraachuu waan tokko taa'e gadi. Tokko kun taa'e. Taa'een sirrii naasuma taa'e. 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 Taa'uunis. Taa'e. Waraana Chaayinaa, Raashiyaa, Ameerikaa. Isinii warreedhaas ture. Maal sitti fakkaata? Surra isiniidha. Eeyanuma ture. Maaliif akkas garaa walitti jabaa? Maaliif garaa walitti jabaan naree akkasii? Callumanii! Amma yeroon ciisee akkuma amma kana ta'ee waan hundumaa kana fudhadhaa soofaa guurradhaa maal jedhu xiqqooma ishee garaan keellee maal hin jedhu yooma ta'ee ture. Amma fakkeessitee jiraachuun maal si fayyadasi?
Yeroodhaaf ol bira darbuudhaaf yeroodhaan maaltu abuk. bilbila koo kana isintu fuudhee qarshii koos Lakki maal bilbilcheetu deemee dhufe. amma yoomitti olmiinaree meeshaa sagalee hin qabne maa walirratti furanne fuudhii kaayee Teeti qaba. Waan tokko asitti immoo fakkeessuun guyyaatti nama nyaatu akka qabu bari. amma bareeda waa'ee waraanaas waa'ee ajjeesuus waa'ee duus waa'ee maalis nama dubbachuun barbaadu yoon isinitti balleesseera deemaa Ana duwwaamani. Kan akka kooti meeqa sobde kanaan duratti. bilbila koo fudhadhuure Fudhadhu.